Akkam jirtu YouTube keenya har'a filmii guddaa Jawaan irratti deebii gabaabaa taasisne. Filmii Atilaan qopheesse Shaarukh Khan akka nama lama ta'e fakkaata. Seenaa isaa guutuu duula dhugaa fi wareegama haala xiqqaa keessattiin siif hima. Mee nu waliin turaa hamma dhumaatti. Viidiyoon kun kan jalqabamu magaalaa guddittii biyya Hindiiti. Kan jedhamtu maqaan isii Mumbai. Yeroon tunis ganamarraa sa'a 12 fi walakkaa. Akka fakkaatutti haalli jireenyaatis tasgabbaawaa. Baaburri mul'atu kunis kan Mumbai irraa karaa Chakkaalaa deemu. Baabura kana keessatti hojiin addaa takka akka qophaa'u jirtu ni mul'ata. Warri qopheessaa jirus dubartoota. Dubartii takka tan baabura keessa jirtuutu balleesse kallattii kannaa tiraafikaa guddicha magaalaati. Karaa san shoorar keessaniif intala takka tan abbaan qabeenyaa tokko dhale butachuudhaaf. Karaan itti cufamuu isii of agarte. Fatanaadhaafis daqiiqaa 20tu hafe. Saniifuu baabura yaabbattee deemuudha murteeffatte. Erga bakka baabura irraa yaabbatan dhufte booda wanti ni mul'atu. Intala muciyyoo harka qabdee deemtuun takka harka qabdeeti akka hatattamaatti baabura kana keessa ol leeyxe. Baaburri Chakkaalatti imalu kun daandiin inni irratti imalus daandii lafa jalaa waan ta'eef kuma fakkaatutti baaburrinis iddoo isaa kan buufata jalqabaatti dhaabbate. Kan asirra mul'achaa jirus nama jaarsaa kan baabura kana yaabbachuudhaaf deemaa jiru. Iddoo buufata isaatirraayis kan deeme baaburriin Chakkaalaas osoo hin gahin walqixa daandii lafa jalaa kana keessatti dhaanfame baaburriinis. Dhaabbileen qorannoo baabura kanaatis hoggaasan shakkan akka baabura kana rakkoon irra gahee jiru. Walumaa gala neetwoorkii isaatis sararraadha. Hoggaasan jalqaban dubartoonni lakkoofsaanis nama 5 hin caalle. Namoottan baabura kanarra jiru guutuu isaanii booji'uudhaaf. Hoggaasan uummata kana hunda isaanii irratti labsa kannan akka namoota tasgabbiidhaan bootaa isaa taa'u. Gurbaa tokko kan poolisii biyya Hindii tokkos baabura san irratti kan argamu. Dubartoota san dura dhaabbannaa godhuudhaaf yaalii godhee uummatallee akka isaan tasgabbaa'an hime.